Hawaasni bal'aa biyya keenya qophaa'ina sirna uummachuuf sirna ijaarrachuuf qabu bifa adda addaatiin mul'isaa tureera. Inni har'aa immoo adda. Diinonni keenya hin baatanuu hin galtanuu filachuu hin dandeessanu sirna uummachuu hin dandeessanu jedhanii tattaaffii guddaa gochaa turanii uummanni kana hunda didee ganamaan ba'ee bakka hundatti dhaabbatee filannoo akkaataatti adeemsisaa jiru. Qophii uummanni keenya sirna ofii tumachuu uummachuu sirna ofii dhaabbachuuf qabu gaafa ani argu kan filatu caala warra filatamuuf ni yaadda. Uummanni kun gootummaadhaan kana godheera. Warri filame maal godhaaf kan jedhu baay'ee na yaaddeessa. Haa ta'uutii uummanni keenya galeefii jira. Waan barbaadu hin beeka. Maaliif akka godhus hin beeka. Sirni nu barbaachisa. Ijaaramuu nu barbaachisa. Ol diina sobadha. Diinni olaa kan oolu nu qooduu fi sirna nurraa dhabsiisuuf malee akka dubbatamu sanaa miti. Haa ta'uutii uummanni biyya kana kaabaa kibba lixaa bahaa waan ni gochaa jiru. Itti gaafatamummaaf amanamummaa guddaa nurratti gataa waan jiruuf kanarraa kaanee maal goona kan jedhu egaa oollee bullee mari'annee kan arginu ta'a. Biyyi baay'ee bareeda. Jimman ture kaleessaa farra baay'ee magariisa. Uummanni keenya socho'aa jira. Karaa nagaatiin bahee gala. Hojii baay'ee ilaaluu danda'een jira. Gammadeen jira. Hajabaannu hacimnu jalqabbiidha malee hojii baay'eetu nurraa eegama. Jalqabbii amma bareedaa jiru kan ammoo itti fufsiisuuf ciminee hojjechuu qabna jechuun barbaada. Galatooma.